Kanaaf mana bareedaa kana kan naannite baankii daldala Itoophiyaa, baankii biyyaa, baankii adda duree jechuudha. Hai kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Har'a immoo sagantaa addaa tokko qabna. Guyyaanis guyyaa sanbata guddaati. Sanbata guddaa kana charchii booda maatii wajjin piroogiraamii addaatiin wal arginee jirra. Kun akkuma viidiyoo irraa argaa jirtan kun hundumtuu maatii mana tokkooti. Sagantaan keenya immoo haala kanaan walitti kan nu qabee obboleessi keenya hangafaa Lammaa Abdataa fi haadha manaasaa Hawwii Mokonnon mana bitatanii mana amma keessatti argamnu kana bitatanii waan itti galanii fi nutis gammachuudhuma isaaniif jecha haala kanaan bakka kanatti argamnee jirra. Kunoo taphataa jiru, dhugaa jiru, daabboon illee qophaa'ee jira. Gammachuu addaa qabna. Kunis yeroo ammaa kana mana ofii bitatanii itti galuun waan salphaa miti. Mannis kwaalitii isaa kan eeggateef sadarkaa olaanaarra kan jirudha. Baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Manni gamoodha, kutaawwan gamoo mana waliin jireenyaadha kan isaan bitatanilleedha. Kunis gatii olaanaadhaan kan bitamedha. Waaqayyo yoo nama gargaare malee salphaa miti. Gammachuudhuma kanaaf jennee nutis har'a bakka kanatti argamnee jirra. Kunoo isaan kun hundumtuu maatii mana tokkoo obbolaadha. Haala kanaan bashannanaa jirra, waliin taphataa jirra. Guyyichi guyyaa boqonnaa, guyyaa sanbata guddaati. Amma immoo daabboonis hin muramaa, bunni qophaa'ee jira. Akkasumallee dhugaatii gosa biraa qabna. Baay'ee nutti tolee jira. Wal duraa duubaan akkaatuma sagantaa keenyaan waan jiru viidiyoo kanarra daawwadhaa. Amma dhumaatti ilaalaa. Yoo isinitti tole laayik godhaa, yaada nuu kennaa. Hirmaannaan keessan nu biraan hafin viidiyoo kana amma dhumaatti daawwadhaan isiniin jedhaa. Isiniin galateeffadha. Kinoo amma daabboo muramaa jira. Inni kun akkuma isiniin jedhee obboleessa koo hangafaati. Daabboon nyaatamuuf kunoo qophaa'ee jira. Innis muraa jira. Haati manaasaa Hawwiin illee isuma cinaatti argamti. Wanti hundumtuu guutuudha. Bunnis danfee jira. Koottaa buna waliin dhugnaa. Daawwattoota keenya waliin taphannaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya kunoo amma booneen daabboo itti qabaa jirti. Booneen illee asuma keessa jirti jechuudha. Hundumtuu daabboo fudhatee nyaachuu jalqabee jira. Kanatti aansee immoo amma obboleessi keenya haadha manaasaa waliin mana bitatan kana mana sadarkaa akkamii akka bitatan nuuf ibsaa. Asumaan maqaa ofiis isin barsiisaa. Amma gara isaan wal isin barsiisutti hin ce'aa. Daawwattoota keenya wal barii lama. Tole galatooma. Ani maqaan koo Lammaa Abdataa jedhama. Hojjetaa baankii daldala Itoophiyaati. Mana kana kan bite dhaabbata biyyaa baankii daldala Itoophiyaa, baankii beekamaa, baankii adda duree biyyaati jechuudha. Kanaaf baankiin koo kun ani hojjetaa isaa ta'uudhaan qofa carraa mana bitannaa hojjettoota isaatiif eeyyamu keessaa anis nama carraa tokko qabu ta'ee mana kana magaalaa Walisoo Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii fuulduratti gamoo waliin jireenyaa abbaa ciisicha 3 mana bareedaa akkana fakkaatu kana kan naafite baankii kiyya. Kanaaf carraa kanatti fayyadamee baankii koo baay'een galateeffadha. Abbaa manaa na godhe ijoollee kiyyaa fi haadha manaa kiyya wajjiniin kunoo amma mi'a keenya harannee mana kiraa keessaa baanee itti gallee jirra. Mana kana immoo haala bareedaa kanaan itti jiraachuu kan na dandeessise isa jechuudha. Kanaaf waan akkana dhaabbata kana hojjedhu na gargaaree isaa galatoomu. Dhaabbanni koos namoota akka koo mana malee turan abbaa manaa waan godheef baankiin koo baay'een isa galateeffadha. Kanaafuu manni kun abbaa ciisicha 3 kutaawwan dabalataa kutaa mana nyaatatti hojjetamuu fi manni fincaanii fi shaawuriin illee akkasitti ni jiru.
Kanaaf mana bareedaa kana kan naa bite baankii daldala Itoophiyaa, baankii biyyaa, baankii adda duree jechuudha. Baankii yoomittuu itti of abdattanii anis abbaa carraa manaa ta'e kan itti gammadee ta'uu Lamma guddaa galatoomii nutillee kanumaa fi gammachuudhuma isin mana bitattanii itti galtan kanaaf asitti argamnee jirra. Dhugumaan manni baankiin siibite kun mana baay'ee bareedaadha. Akkuma mul'atuttu mana sadarkaan isaa sirriitti eegamaadha. Baay'ee namatti tola. Egaa daawwattoota keenya akkuma itti fufnetti jirra tapha keenya. Isinillee hanga dhuma viidiyoo kanatti daawwadha. Maatiin kun hundumtuu walumaan jiru. Booneen kan yeroo kaan sirriitti eenyu taatanillee beektan as keessa jirti. Kana fakkaata egaa isin immoo hanga dhuma viidiyoo kanatti daawwattanii nu jajjabeessuun isiniin jedha. Manni bitamee nutis gammachuu isaa hirmaachuuf bakka kanatti argamne egaa maal akka fakkaatu irraa isiniin daawwachiisa. Manni kwaalitii isaa kan eeggateef waan barbaachisu hunda guuttatee kan qabudha. Akkuma obboleessi koo isinitti hime baankiin deeggarsa baankii daldalaatiin manni bitamee fi abbummaan kan obboleessa kootiiti. Egaa daawwattoota keenya mana obboleessi kiyya bitatee itti gale kana maal akka fakkaatuun isin daawwachiisa. Manichi sadarkaan isaa kan eegame manneen waliin jireenyaa yeroo jedhamu dhageessuun beektu gamoodha. Isa kana gaama isin daawwachiisa. Manichi wanti inni dhabe hin jiru. Abbaa ciisicha sadiiti. Mana fincaanii qaba. Akkasumallee kutaa shaaworii qaba. Kutaa teessuma namoota yookiin saaloonii afaan Amaaraatiin saaloonii kan jedhamu illee hin qaba. Baay'ee kan namatti toludha. Anis egaa amma isin daawwachiisan jira. Isinillee na duuka bu'aa daawwadhaan isiniin jedha. Isin daawwachiisan jira daawwadhaa.